Waqtiin gannaa lammiilee Itoophiyaaf yeroo gammachuu fi abdiiti. Hundinuu ooyiruu isaarraa facaafatee callaa gaarii abdata. Waggoota muraasa dura garuu waqtiin gannaa jiraattota magaalaa Finfinneef yeroo sodaa fi yaaddoo ture. Haa ta'u malee hojiin misooma koriidarii fi qarqara lageenii Finfinneetti hojjetame yaaddoo fi sodaa jiraattota magaalattii seenaa taasisuun cinatti lammiilee harka qalleeyyiin naannoo balaa lolaaf saaxilamaa ta'ee jiraachaa turan mana gaarii keessa akka jiraataniif carraa biraa saaqe. Jiraattonni magaalaa Finfinnees rakkoo kaleessa mudachaa ture akkasittiin nu yaadachiisu. Finfinneen ani waggaa 20 oliin dura beeka. Finfinneen jiruuf jireenyaaf mijataa waan hin turreedhaaf keessattuu laggeen magaalaa keessa yaa'an baay'ee xuraa'oo ka ta'anii fooliin isaanii kan nama jeequ. San darbee immoo yeroo gannaa immoo gara manaa lolaan seenee mana diigaa akkuma jiruun faltii hunda gara manaa seensisaa. Namoonni keessattuu harka qalleeyyiin baay'ee katti rakkatan ture. Inumaayyuu ani naannoo Meeksikoo kana gara gaarmentiidha kan jiraadhu naannoo saniin gala. Naannoo Makkanniisaa jedhamutti yeroo tokko balaan namoota hedduu fudhateeti lolaan gannaa namoota hedduu fudhatee namoota hedduu lubbuu akka dabarse. Naannoo Makaana Yesuus kan jedhamu tokkotti fi naannoo biraallee akkasuma naannoo Istifaanos jedhamu kanatti balaan sababa haalli isaa mijataa hin taane ispeeshaalii warra qarqara laggeenii jiraatanii fi warra daandirra bulan kana balaa hamaadhaaf kan saaxilama. Komishinii hooggansa sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinneetti ogeeyyiin damee ittisa balaa duraa kanaan dura Finfinneetti bakkeewwan garaagaraa balaa lolaa fi ibiddaaf saaxilamoo turuu himanii balaa dhaqqabee to'achuu fi lubbuu lammiilee baraaruuf bu'uuraalee misoomaa waliin wal qabatee rakkoo guddaatu ture jedhu. Wanti adda addaa nu mudataa ture. Karaan dhiphaa ture. Deebi'eetiin immoo isa keessatti darbee iddoon mannoonni itti ijaaraman laggeen daarii turani. Laggeen daarii irratti immoo lolaan hin dhufee mana namaa fudhata. Akkasumas meeshaa namaa akkasumas immoo lubbuu namaas yeroo baasee jira. Yeroo deemnu karaan cufaadhaa. Karaatti seenuu hin qabnu, hojiin nu hin galu. Isaanin dhannee baasuuf illee baanneedha kan baasnu gara isaanii makiinaan waan hin seennee fi waan konkolaataan hin seennee fi miilla keenyaan meeshaatti deessisnu illee harkatti baattannee keessa seennee nama naannoo sana jiru bakka makiinaan jirutti akka nuu fidan nama kadhachuudhaan akkasitti ture. Balaan abiddaa baay'ee ka'aati ture. Akkasumas balaan lolaa kun illee namoonni osoo koriidariin kun hojjetamin mana isaanii jalallee lolaan yaa'atii ture. Gaatti yoo xiqqaate namoonni 20-30 akka araada qirancaafaatti du'aa ture jechaadha sababa lolaatiin. Kanaafuu erga koriidariin hojjetame namoonni baay'een wanti daarichaa kanarraa ka'anii tooni namoonni manni illee kennamee fi bakkee bareedatti galan jiranii jechaadha. Lubbuu namoota baraaruudhaaf atantamaan bakka san dhaquudhaaf karaan tokkoffaa ture. Karaan hin jiru. Erga karaa geettee immoo gargaarsa uummataatiif bakka san dhaquudhaaf immoo uummata san bira ga'uudhaaf haalli mijaa'aan ture. Kanaafuu lubbuun namaatiif badaa ture, qabeenyi kana hin jenne dhumaa ture. Hojiin misooma koriidarii fuullee magaalaa Finfinnee jijjiiruun cinatti hojjettoota balaa tasaaf boqonnaa haaraa akka saaqe ogeessonni balaa tasaa ibsaniiru. Hojii keenyan baay'ee hojii keenya nu fooyyesseera yaada. Karaan illee bal'ateera. Amma immoo deemtee akka barbaadetti makiinaan irree bakka barbaade seenee waan kana hojjechuudha baay'ee mijataa jechuudha. Kan adduun oli furmaata nu ta'eera jechuudha. Nuyi fi hojii keenyaaf bakka haala gaariin nu mijeesseera. Balaan illee baay'ee nu hir'ateera. Koriidariin erga galee baay'ee isaa hir'ateera. Jireenya namootaafis baay'ee bareedaadha. Nuufis immoo hojii keenyaafis baay'ee bareeda nu ta'eera. Abiddis yoo kan ka'u ta'e atantamaan geenyee sa'aatiidhaan dhaamsuuf nu gargaareera. Hojiin misooma koriidarii fi qarqara lageenii irratti hojjetame yaaddoo jiraattota afuruun cinatti balaan lolaa fi ibiddaa akka hir'atuuf gahee leencaa baachuu Komishinarri itti aanaan Komishinii hooggansa sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee Dassaaleny Fufaa dubbataniiru. Koriidariin kun magaalaa Finfinnee qarqara lageenii hojjetame kana keessatti hawaasaaf qofa furmaata kenne miti. Seektara keenyaaf illee furmaata kenne. Ijoollee nu biraa hojjettu, ijoollee hojjettoota keenyaaf illee boqonnaa kenne.